Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofumaraaf bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa qabu. Egaa hadas barnoota addaatiif walitti deemnee jira. Viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu yeroo isin nama bilbiltan yookaan immoo namoonni isiniif bilbila keessan irratti sagalee keessan namoonni riikardii akka hin goone yookaan akka hin waraabne akkaataa ittiin gochuu dandeessan. Namootaaf ni bilbiltanii wajjin haasaa osoo jiranii namoonni immoo sagalee keessan riikardii gochuu danda'u. So namoonni sagalee keessan riikardii akka hin goone yookaan immoo akka hin waraabne akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Bilbiluma keessan irratti aappii tokko ni feetanii aappii kana irratti fe'attanii ergasii immoo namni kamiyyuu bilbilaan yeroo nama bilbiltanii wajjin haasoftan yeroo isiniif bilbilanii wajjin haasoftan jechuudha. Namni kamiyyuu riikardii isin gochuu hin danda'u yookaan sagalee keessan waraabuu hin danda'u jechuudha. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan guutuu isaa viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagahan dhuftan isiniin jecha warroonni YouTube channelii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo bilbilaa san tuquudhaan oola godhaadha yeroo hunda viidiyoo haarawaa barbaachisoo ta'e kan akkanaa kan teekinooloojii yeroo gallakkisuu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa immoo viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo aappiin kun namoonni sagalee keessan akka hin waraabneef qofa biti kan isin tajaajilu. Namoota illee ofirraa biloog gochuudhaaf namoota yeroo baay'ee bilbiluudhaan isin jeeqan namoota hin barbaanne bilbila isaanii ofirraa biloog gochuudhaaf illee isin gargaara. Aappii kanatti fayyadamaadha. Aappii kana isa argachuu akka dandeessan isin agarsiisu Google Chrome keessan seentanii yookaan immoo browser kamittuu fayyadamuu ni dandeessan isin Google Chrome keessan seentu. Ergasii immoo bakka search baarii kanarratti dhaggeeffattoota kan koo find job 25.com jedha barreessa. Akkuma asirratti argartan findjob25.com jettanii yoo barreessitan barreeffama kanarratti kilik gootan. Ergasii gara fuula kanaatti fudhataa dhaggeeffattoota kan koo isa jalqaba linkii jalqaba findjob25.com kan jedhu kanarratti kilik godha. Ergasii bakka search baarii kana kilik gochuudhaan akka iskiriinii irratti isiniif barreessa kanatti spellingii isaa osoo hin dogongoriin barreessitu. CRD jettanii barreessitan. CRD jettanii erga barreessitanii booda search gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata kana keessa gad dhufuudhaan akkuma asirratti argartan suuraa kana kan ofirraa qabu jechuudha. Isa suuraa kana sirriitti ilaalaadha. Thumbnailii fuulduratti argamu kana sirriitti ilaala. Isa qaburra suuraa kanarratti kilik gootan. Ammas gara kanatti isin fudhata. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaa irra ni deemtu. Dhumarratti akkuma asirratti argartan as argitu kan jedhu jalatti download kan jettu barreeffama guddaadhaan kan barreeffame tu argama. Download kan jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii aappichi isa kanadha. Aappii kana gara bilbila keessanitti install gochuudhaan buufattanii jechuudha. Akka hin dogongorre aappii kana isa kana gara bilbila keessanitti install gochuudhaan ni buufattu. Ergasii aappichi isa kana fakkaata. Aappicha keessanii seentu. Egaa keessa yeroo seentan kana fakkaata dhaggeeffattoota kan koo amma immoo kan isinitti agarsiisu namoota yeroo bilbiltan yeroo namoonni isinii bilbilan wajjin yeroo haasoftan sagalee keessan akka namoonni hin waraabne akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo namoota bilbiluudhaan yeroo baay'ee isin jeeqan akkaataa salphaadhaa fi bifa salphaadhaan akkaataa ittiin ofirraa biloog gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Namoota biloog gootan sanillee yeroo barbaadanitti hiikuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti yeroo namoonni sagalee keessan akka hin waraabne yeroo wajjin haasoftan jechuudha akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Disable detector kajettu jirti disable detector kajettu kana kilik gootanii ergasii immoo confirm kajettu jirti confirm kajettu kana kilik gochuudhaan ofirraa disable gootanii jechuudha. Yeroo kanatti nama kamiyyuu yoo wajjin haasaa jiraattan bilbilaan jechuudha namni kamiyyuu sagalee keessa waraabuu hin danda'u jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo ammas asumarratti enable detector kan jedhu jira. Amma ofirraa balleessitanii jirtanii garuu namoonni akka sagalee keessa waraabu gochuu yoo barbaadan enable detector kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo confirm gootanii jechuudha. Yeroo kanatti dhaggeeffattoota kan koo namni kamiyyuu sagalee keessa waraabuu ni danda'a jechuudha. Garuu yeroo hundayyuu dhaggeeffattoota kan koo disable detector kan jedhu kanarra godhaati namoonni sagalee keessan akka hin waraabne confirm gootanii namoonni kamiyyuu disable ta'a. Namoonni kamiyyuu yeroo isin bilbiltaniif yeroo isaan isin bilbilanii wajjin haasoftan sagalee keessa waraabuu hin danda'an. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu namoota dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin ofirraa biloog gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Namoota yeroo baay'ee isin jeeqan qabaachuu dandeessanii. So contact list kan jedhu jira. Bakka kanarratti dhaggeeffattoota kan koo namoota kontaaktiiwwan yookaan namoota isin aad godhatan bilbila isaanii isinii fida bakkee kun jechuudha. Beeksifni yoo isinitti dhufe X godhuudhaan bira darbitanii akkuma asirratti argatan bilbilaan save godhadheera. Namoota kanneen keessa namni na jeequ yoo jiraate ofirraa biloog gochuu yoo barbaade fakkeenyaaf gadaan keenya kan jedhu jira. Isa namni kun na jeeqa yoo ta'e biloog kan jettu kana kilik gochuudhaan ofirraa biloog gochuu ni danda'a jechuudha. Biloog ta'a jechuudha directly haala kanaan ofirraa nama isin jeeqe biloog gochuu ni dandeessan.
nama biloog gootan kana immoo yeroo biraa deeffachuu yoo barbaadan biloog liistii kan jettu jirti ishee keessa seenuudhaan nama kana afaan fakkeenyaaf nama lama biloog godhee jira namoota kanneen ofirraa kan biloog godheef na jeeqanii jechuudha waan na jeeqaniif bilbila yeroo baay'ee bilbiluudhaan nama hin beekne ta'uu danda'a nama isin jeequ ta'uu danda'a so biloogii jalaa baasuu yoo barbaadan immoo aan biloog kan jettu kanarra kilik gochuudhaan as jalaa baasuu ni dandeessan fakkeenyaaf aan biloog ta'ee jira gara bilbila keessaniitti isiniif deebi'aa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo egaa dhaggeeffattoota kan koo aappii kana buufachuudhaan itti fayyadamaadha aappiin kun itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha aappii kana buufachuudhaan namoonni yeroo bilbiltaniif yeroo isaan isiniif bilbilanii wajjin haasoftan sagalee keessan akka hin waraabne yookaan riikaardiin goone godhuudhaaf isin gargaara itti fayyadamaadha barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa akkanumallee mallattoo notification illee ol irra gochuun irraanfatina viidiyoo kana like share gochuun irraanfatina yeroo biraa barnoota biraatiif walitti deemina horaa bulaa